gota gotuma anyi lencha lenchuma nikilo tageza anko manyonji pe manko kabajamtoota hordoftoota qophiilee keenyaadhaa kun qophii keessummaati keessummaa ajaa'ibaa qondaaltota mootummaa keessaa kanneen sirna piippiidhaan ceesifna jedhanii abdii olaanaa horatan asitti qabannee isin argamnee jirra isaanii wajjin turtii gaarii mee keessummoota keenya wajjin akka wal barattu mee maqaan keenyu isin jenna keessummaa keenya kabajamaa maqaan kiyya akkuma Itoophiyaa mi addunyaan gumeetti maqaan kiyya laaqoon jaamachuu isinillee waan ofertaniif galatoma mee laaqoo keenya hedduu galatoomi deebiin kan nuti kenna meeti piippii keessatti giyeen tente giyeen hojii keetii maali mee gamanumaan nu ibsine nuti bakka wantoonni hojii nuti hojjennu ifaa ceesisuu paartii keenya baay'ee babal'isu akkuma ilaaltee gartuu iddoon kun iddoo nuti misoomaa fi iddoo waan baay'ee ittiin hojjennee ittiin guddifnu wantoonni nuti hojjennu waan akkana faadha kanneen kun bakka waan akka hojii keenyatti as keessa waan baay'ee ture garuu man tana xiqqishoo wanni qeerroon nu harkaan xiqqishoo harkaa akka fashilitti dabsiteef malee as keessatti wal gahii faatanii ture wantoota jajjaboo as keessa hojjenna saniifuu hojiin keenya kana fakkaata. Hedduu namatti tola hojiin keessan baay'ee bareedaadha baaburri keessanis noo kana hojiin isin daleeddanis tanaa tuunis ganaadha gara fuulduratti mee isin gaa karoora akkamii qabattamee akkamii barri kun bara isiniif gammachuuti bara badhaasa COVID-19 itti argattanidha kanumaanuu mee gammachuu guddaan mee maaltu isin dhagame isin badhaasa COVID kana argattan. Isla nuti COVID aangoo irraa nuti ibsee jira waan baay'ee nu godhe COVID jechuun hedduu bakka nuti waan bu'aa guddaa nu buuse waan biraa yettaati buleessa nuti qeerroo duraan akka goonu likki galchinu dhabnee hunda COVID nu dhufee innaan dhoyinee qabu goonee maaksiimaan kan inni uumaa afaan dubbatanii sandiisi cuqqaallee waa hedduu goone nuti kana keessatti soora guddaa qabanne baay'ee irratti hojjennee jira kana irratti. Obbolaa keenya mee gamanumaan hawaasni sirni piippii kun ta'u dalagaan isaanii fokkottuudha minam jedhee isin qobachaa jira mee ati ilaalcha akkamii qabdaaf maal jettaa mee jira. Hanti akkamitti taaneef nuti karaan bareedaan karaan gaariin isa kan inni karaa mirtee fillee fi karaa kanaan of jira isaan maal ta'an akkamii yaadan isaan karaa badhaadhina karaa kanatti asii yabbatanii kan deeman kan harkatanii isaan kan harkatanii Itoophiyaa keessa koo wanni kana jiraachuu isaan qofa kana harkatanii qofa kana kan kodhaa wayii hunda as keessatti waa baay'ee argama kanneen hunda as keessatti waan barbaadan argachuu hin taane isaan akkamitti kana hundoon ijaan kanan ta'u taanaan tarkaanfii isaa fudhachuu hin dandeenye ermicha guddaa fudhanne. Duuba obbolaa keenya likkii isaan galchinaa ishee jirta garuu seenaa biyyattii kana keessatti mootummaa hawaasa injifateen agarree jaanitti dhaadannoo guddaa gaggeessaa jiran ammaan tana karaa biraatiin naannoo biratti filannoon gaggeeffama naannoo biroo qabu akkam dandeessamee mee filannoo naannoo biroo gaggeeffamta kanarra yoo yaada akkamii mufii akkamtu isin dhagahame kanaafuu naannoon biraa yoo haatee ammaan tana akka isaanii filannaa kajaan taate maal godhuu dandeessamee maal irra godhuu dandeessanis. Yaada gaarii nuti warra filannoo jirus haa filatanii mirga isaaniitu maftiidha warra filannoo jirus maaskii argineef jira hawaa ejjees ammoo taankiitti arginee jira haan ammoo baankii banneef jira baankii bannee badhaadhina jechuun isaan itti badhaadhan ni jiraami waan takka raawwanneef jira kana booda warra kun mudatu hin sa'u saniifuu yeroo hojiin keenya hedduu gaarii hedduu as keessatti Itoophiyaa keessatti hedduu ummata hedduu ceesa yeeti yaada akka mataa yeeti mata akka sammuu tanya illee garta akka bareeddi waan bareedduu kana jechuun hin jiru wanni yoo akka duyyatti illee taate amma garuu namni hedduun yaada keenya kan hin baratu. Akkanuma bareeda akkuma amma jiru kana bareeda. Sammuu keenya jechuun keessisa akkanuma bareedaadha. Akkanuma bal'iftanii yaaddan. Nuti innaa walgayyaa raawwannu achi keessa raawwanna amma yeroo baay'ee turanii garuu nu harka xiqqoo namni ja'aniitiin akkana firaa gilibbaacanii namni xiqqoo malee jee malee nuti duraan as iddoo namni baay'ee ture. Badhaadhina jechuun meesiif maali meeti mee maali mee akkamitti ibsite waan kana jechuudha waan bareeddu waan bareedaa jechuudha nuti keessi keenya hundinuu bareedinni isaa waan bira fakkaata maali yoo ta'e immoo kanneen haruma kana deemaadhaa taniin isin deema kana hundin immoo obbolaa keenya karaan keenyas kanaa badhaadhinnis kanaa jee dubbatee jira garuu gaa waan inni dubbate kanarraa waa hedduu nama barsiisu karaa didnaan kanaa jaa gamanumaan mee waa gaaffii biratti hin caa adeemsa keenya akkuma itti fufeetti jira nu wajjin turtii gaarii mee obbolaa keenya ati COVID fi COVID-19 fi novelii kamirra filatamee kamtu isin faayidaa kamtu irra isinii buuse. Obboleessa ani qoree fuusin jeebar COVID bar nuuf ceesisee waa baay'ee
Bara kana kasa nu geesse. Waamee qabar raacee irraa hojjennee kaati kun gaafiin ta'u bar obboleessa maal taate? Laaqaa keenya dhuga baantaa waan hedduu nama gammachiisu haasoo jirta. Garuu mee isin uummanni PPdha kun nuti ilmaan abbaa gadaatii jechaa turtan. Mee gadaa keessaa waa si gaafadhaa akka sirna gadatti gadaan marsaan filannoodha abbaan gadaadha baalli amata meeqa walii dabarsame? Abbaa sirna abbaa gadaa jetti sirna abbaa gadaa amma 30 jira. 15 jira. Baay'eedha hedduu jira. Diddanfaa jiraami. Bakka torba kana ati waa hundaafuu hedduu. Hedduu. Mee PP keenya gaa dhiifama laaqa keenya bulaaqa keenya waa hedduu haastee jirta waa hedduu himtee jirta sirni gadaadha amma 30 maarree itti haasotee jirta hedduu nama rakkaata garuu kutaan Itoophiyaa keessa jirtu kutaa kudha takka na fakkaata yoon gorees kutaa takkittiisan maaliif maaksii ergitanii maaliif akka isiin filannoo gootu maaliif maaksii ergitanii fi taan maaliif taankiitti ergitanii taan maaliif baankii bantanii mee yaadanii qabdaa kana irratti dhiisana kanatti ilaala talaal tun tan bakka nu ilaalan akkanumatti caljaniitu malaalan egaa barate nama gaadi maal ta'an bulaaqa keenya naan deebisne gaafitan maaliif hawaasni ammaan tana yeroo ammaa tana keessatti hawaasa baratee dhaloonni qubeedhaa nama shawwadamne gaafii akkanumatti nama bareedaaf naam jettee irra hunnoo sun ta'in gaafii dhaloonni qubeedhaa boodee jennu kaa'uudhaaf nu deemu ta'a jechuudha deebisii ni deebisa gaafitan dhiisa kaatii naati nama gaasiin jeemi bartuun laa oltu waan gaafatan miti firra masariyya laal walqixxu matanya tana dhiisa kaatii nama gaadii miti laal walqixxu matanya tana maal taate kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keessummaadhaa nuti qabanne har'aan tana akkuma itti fufeetti jira ammas iddoo biroo dheenee isin daawwachiifnu ta'a kanumaa wajjin odeeffannoo keenya argachuudhaaf nu faana tura itti gaarii. Egaa obbolaaqa keenya karaa keessanis laallee walumaan as dhufne mee karaa keessan san iddoo faarsitee waan inni qabu waan achi keessatti argamu waa hedduu nu himte mee karaan uummanni irra yaa'uudhaaf silaa yaada qabu kunis sunoo kana karaa kanarraa yoo meeti yaada kam qabdu mee yaada kam sodaganii karaa kanarraa mee nu ibsi. Maali gaafin akka isaan karaa kana yaana siin jee kun amma silaa karaarra yaani isa uummanni maal ta'e uummanni xiqqoolle qabu qalbii yaaddu isaan maal ta'an bismillaahi boo dhaggeeffatu sitti himaati laal karaa kanarra yaa deeman jechuun halayyatti kufan jechuudha nuti karaa irra yaan akkuma reefu siimetti karaa waa hundaan badhaadhe jiraame ni beekta siimeetin ture waa'ee isaa karaa bareeda karaa waa hunda keessa argatan badhaadhina hunda keessa argatan amma isaan akkamii karaa kanaan yaana jaan uummanni akkamii yaadan fayyaa qabanii bar laal kun jechuun yaa wayii jiraami bakka kun maa hiikan qabu karaa kanaa karaan kun immoo misooma qabu jechuudha misoomni as keessatti argamuu hin danda'a. Way indoon goriin kan obboleessoo nuti yoo dhaggeeffatu dhaggeeffachuu baanaan ammoo waa iddullee nun doorsinaati karaan kun yoo nama karaan kan hin taane jee nama karaa kanaatu karaa boqqotaa as keessa barmoo hedduu gara nama wallaala fa'a as keessa gowwaa fa'a horii fa'a bakka as keessa waan dheedaa fi waan dheedaa wajji shoshariiqatu hin jiru waan akkasii fa'a malee kun karaa holaati bakka maal taati kun karaa nama gowwaati karaa kanarra waan akkana kana boqqotaa maal taati waan kun gaafiin ta'u kun kusilaa waan hiika qabu miti karaa kana waan taami kun turturaadha. maal taate yaada keessan hedduu nu ibsatii yaadni keessan waan hedduu takka nama jibbisiisu garuu haaluma kanaanuu asitti argamtee yaada keenu kan nu keetti nama jibbisiisu jechuun dhaabbaddu nama jibbisiisu ta'a akkamitti hin beektu katanaaf illee isaan wajjin tokko dhaggeeffadhu haa obboleessoo joornaalistii ta'ullee amma dhimma biroo keessa seenu jeeti malee karaan kun ammaan tana biqiltuun tun akkanatti misoomtee gurraachawwan magariisa baqa kan booda ni rooba roobni qilleensi bareedaan jira dhaloota qubeedhaa sammuudhaan ni guddifna kunoo waan akkana keessa barumsa addaa gaa sammuu gaa dhaloota qubeedhaa haaraa wal ija wal qixxummaatiin ijaaruudha karoorri jara kanaa jechuudha garuu akka joornaalistummaa kiyyetti yaada dhimma siyaasaa keessa seenu waa hundaafuu atis galatoomii sirriidha garuu karaan keessan sunis hedduu bareeda. Bareedaadha mi? Bareedaadha. Laal gizee kana gurraachatu dhuga baanta gurraacha laa dukkana agartee diimaa naannoo kuftaa nama akkana taphaa taate nu kuftaa saniifuu kun amma waan akkana amantaami ankara amantan hoola خلاص بمرد فوقتها كون كنا هولا فلتة بعد تورتورا خرا كنا كون بانتا واني كنا تورتورا كنا نيل لاينو على أكرو جود بكرين سنة بريد تكيلان نمني ردون خرا خناتو نباسا بيكلتونس لانو تكو بيتو جول فكاتي بودا قاد سجلة تينيا قاد سخان جلة تينيا في أدرك أمنيتي لانو تخينيا في أمة خينيا قاد سا تيسنا جال بلس أتكسينتو قاد سكان بدرنا على قاد سبرجرا قاد سني خسني خريف سن إيه ما خينا نك سن سني
amma immoo dhiquu shufraa gadi baacee siin jee si galee jiraami sirrii si galuu baanaan waa waa maal nu doddorsistan nuti yaada keessan sanirraa fudhuu dhumneeti ana shawwaduu dandeessa malee dhaloota qubee shawwaduu hin dandeessu obboleessa kiyya maal ta'e kun namtichi gana haadha bikkatti jirtutti dhufanii quba jisa kaan uummanni Oromoodha ni obsa malee gizeechi obsa fixate ni beektatu beekaa takka noodhatta akka harree iyyiti joomtetti osoo agartanii haala itti karaa isin hin baafne karaa keessan san nama ofoo jechuun gaala morma qabdanii uraa limmee keessaan akkanatti gaala baasuu jechuudha sitti ulfaata ganallee siifis hin milkaa'u hin yaadin obboleessu hirriiba jirtaamee damma gizeessin daddaa obboleessa nuti namni akka keenya leesturoo namaa godhu waan takka namaa hojjetu hin jiru osoo leesturoon jirtuudha kopheen dhoqqeen sodaattuu yen nuti dhoqqeen irraa xaragu sun ta'in gannuu ciisee ifi laal hallayyeera ciiseeti saba ofiidha akkanatti diindiratee fi obboleessa irra dabarsaa dhageessa obboleessa karaan keenya dhiiphii nuun ta'uu jettan ana hallayyaa kana akkasaan siqaa kun hin ta'utti waraan nuti waraana baay'ee qabna nuti tarkaanfii sirra fudhannaa nuti likkisi galchina bulaaqa keenya akkuma waliin laayixee jirta garuu dhaloota qubeedhaa kana inni dogoggorsiisatte nama guyyaa rafee jechuudha nama osoo beekuu rafee jechuudha nama osoo beekee rafuu dhadhaanii kaasuun nama dhibaa nuti akka mataa keenyatti akka qeerroo guututti akka uummata Oromootti yoo bakka bu'ee kan inni dubbatu taate gabrummaarra duuti bilisummaadha jecha Usmaayyoo Muusaati abbootii keenyarraa nuti sodaa hin dhaalle waa hedduu takkaa jira nuti kanaafuu gootummaa akka baranne galmaan keenya teessantuun ammoo ni turti malee ni kufti chaaw waliin agarru abo baruma akka nuti bara haaroo akka jenneen bara haaromsinee hojii keenya illee haaromsuu baane wallee nutti haaromsanii maala godhu wayyo maala godhu wayyo piipi mataan dhukkube piip piipi nukkoo bar waan guddaa namaa goona ture garuu manni gowwummaa kanatti nu jalaa yaase malee abdiin mur ta'edha jedhamsi kan ajjeefamanii itti hafan wanni goonu jiru hazaaf saba